dhaabni keessa kanarraa fuulduratti tarkaanfachiisuu malaa jedhu kan qabsoo bilisummaa Oromoo kan haaromsuu danda'a jennee marii dhiyeessinu kan nu dhiyeessu jaalleen Coolataati. Jaalleen Coolataadhaa viidiyoo konferaansiidhaanii dhiyaatu asitti qaamaan argamuu danda'ame dandeettii isaatti poolisii sababa ta'eeni jaalleen Coolataadhaa yoo tarii technical problem mudate immoo waan inni jechuuf deemu nuti as dhiyeessaa galatooma. Sababa teeknikaatiin jaalleen Coolataadhaa sagalee hirmaachuu hin dandeenye dubbii inni gochuudhaaf deemu barreeffamaan qabnaa akkuma jirutti fi dubbisa. Akka isa dhaggeeffatanitti ilaala. Tuutaan dubbisaa dhaggeeffadha. Mata dureen haasaan jaalleen qopheessa akkana jedha. Kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo haaromsuu. Baroota 1960 keessa biyya kanatti yuunivarsiitii baradhe. Magaalaa Rochester, New York jedhamutti. Magaalaan sun teessoo kubbaaniyyaa beekamaa tokkooti. Eastman Kodak jedhama. Fiilmii fotoo ittiin kaasan fabarraquudhaan beekama. Sadarkaa addunyaatti beekama. Muuvii Hooliwuuditti ka'an hedduun fiilmii kubbaaniyyaan kun fabarraquun kaafama. Kubbaaniyyaan addunyaa irratti beekamaa ture kun bara dabre kasaaree hojii ala ta'e. Maaliif? Jijjiirama naannoo isatti ta'aa ture wajjin tarkaanfachuu dagate. Baroota dhihoo fotoogiraafii sirna digital jedhamuun kaafamuu jalqabe. Kodak garuu akkuma duraan bare fiilmii fabarraquun kufe. Kun ammoo madda kasaaraa isaa ta'e. Haalli fakkaataan dhaabbattoota pirootikaa gudachuu danda'a. Dhaabbattoonni pirootikaa hedduun suuta amala tokko horatu. Sunis eega haalli jalatti qabsaa'uu hedduu jijjiirame boodallee ilaalcha gaafa bu'uureeffaman fudhataniifi jechuudha. Haalli akkasii dhalachuun deemee dhamaa'iinsaa fi hadoodina maddisiisutti geessa. Qabsoon hadoodee fuulduraa hiikuu dadhaba. Kun ammoo wal qobachuu fi wal barachuutti geessa. Kunis ta'uun haala lama maddisiisuu danda'a. Tokkoffaa qabsichi hadoodee fuulduraa hiikuu dadhabuu fi wal qobachuun uumuu adda bahiinsa qabsaa'otaatti geessa. Lammaffaa haala akkasii jalatti mooraan qabsaa'otaa ishoofa'a. Kunis diina dura dhaabbachuun hafee walirratti duuluu qofti hojii akka ta'u taasisa. Haalli akkasii har'a qabsoo bilisummaa Oromoo waan mudate nutti fakkaata. Haala kana keessaa bahuun waan gaafatu ni qaba. Sunis ejjennaa qabsichaa haaromsuudhaan akeeka inni haala jijjiiramaa isa wajjin tarkaanfachuu danda'u taasisu. Kana jechuun ejjennaa duraanii haaromsuu jechuu miti. Akkaataa ejjennichi itti hubatamaa fi himamaa ture haaromsuudha malee. Ejjennaan haaromsuun ammoo waan jijjiiramee fi jijjiirame ilaalcha keessa galchuu kaasuu madda. Ejjennoo qabsoo bilisummaa Oromoo haaromsuun akeeka itti aanan kan rukutu dandeessu ta'uu qaba. Tokkoffaa milkaa'inni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaa baroota 1970 irraa hanga 1990tti galmeeffate irratti kan ijaaru ta'uu qaba. Lammaffaa
ejjannaa humna duraan Oromoo cunqursaa turee fi kan har'a cunqursaa jiru eeguu keessaa kan maddu ta'uu qaba. Sadaffaa ejjannaa dhaabota Oromoo bira darbuu kan dandeessisu ta'uu qaba. Afuraffaa waan hunda caalaa qabsichi humna kamillee caalaa haqa dhala namaa hunda of dura tarkaanfachiisu kan isa dandeessu ta'uu qaba. Akeeka kana rukutuudhaaf nuti hirmaattonni waltajjii marii Oromoo qabxiilee itti aanan irratti mari'achaa jirra. Mariitti jirra malee murtii maayii irra hin geenye. Yaadota hafan biraas itti daballee sagantaa qabsichaa haaromsuu feena. Har'a mariitti jirru kana isinii wajjinis fudhachuu feena. Yaada keessan dhagahuu feena. Qeeqa keessan ilaalcha keessa galchuudhaan ejjennaa keenya bilcheessuu feena. Tokkoffaa maalummaa Itoophiyaa gaafa bara 1966tti biyya kana dhufe paaspoortiin ani ittiin dhufe biyya Empire of Ethiopia jedhamuun raabsamaa ture. Kunis warri biyyicha bu'uureesseyyuu Empire ta'uusii akka amanaa ture mul'isa. Booddana keessa garuu warri duraan Oromoo cunqursaa ture Itoophiyaa takkaadhaa Empire hin taane hin turre jedhanii haaluu jalqaban. Warri wayyaanee ammoo Itoophiyaan Empire ta'uu fudhachuu baatanillee cunqursaan sabaa akka ture ni amanu. Garuu eega isaan akka federeeshinatti biyyattii caasessanii as cunqursaan sabaa kan raawwate jedhanii amanu. Nuti ejjennaa kanneen lamaan wajjin falmii jabaa qabna. Ejjennaa warra turiis ammaa jechuudha. Akka nuti amannutti Itoophiyaan har'as kaleessaas Empire. Dhugaan irraa kaa'amni tokkoffaadhaa kan lammaffaa mirga hiree murteeffannaa. Itoophiyaan har'as akkuma kaleessaa Empire erga jenne qabsoon Oromoo fi saboonni cunqurfamoon biraa mirga hiree murteeffannaa isaaniitiif geeggessan har'allee haqa jechuudha. Kanarratti qabsaa'onni Oromoo walta'iinsa bal'aa qabu. Hiikkaan mirga hiree murteeffannaa maal ta'uu qaba? Gaafii jedhu irratti garuu falmiin jiraachuu danda'a. Hiree murteeffannaa hiikkaa garaa garaa qabaachuu danda'a. Isa kana tarreessuudhaan yeroo keessattuu hin barbaadu. Garuu yaada tokko jala nuruun fedha. Sunis hiikkaa fedhee yoo kennineefillee hiree murteeffannaan jijjiirama tokko dhugoomsuu qaba. Sunis namoota duraan bulchifamoo subjects turan ambatti citizen jijjiiru. Sagalee afaan Ingiliziitti citizen jedhamuuf warri lammummaatti fayyadaman ni jiru. Anaaf garuu ambaatu irra qajeelaadhaa jedha. Yoo jijjiirraan kun hin mirkanaa'in mirgi hiree murteeffannaa hin dhandhamamne jechuudha. Jijjiirraan kun dhugoomuun ammoo mirgi hiree murteeffannaa dhugoomee jechuudha. Dhugaan irraa kaanu inni lammaffaa isa kana. Asitti garaagarummaa bulchifamaa fi hambaa haa ilaallu. Namni alagaa bulchu bulchifama subject jedhama. Bulchifamtoonni dirqama qabu malee mirga tokkollee hin qaban. Isaan qabeenya biyyichaati malee sirna poolitikaa biyyichaa kan isaaniitii miti. Sirni poolitikaa biyyichaa fedhii fi eenyummaa isaanii hin calaqqisu. Ifaallessa malee. Amma jechuun
bulchifamaati. Ambootni dirqama qofa osoo hin tahin dirqama qofa osoo hin taane mirgas qabu. Mirga waan qabaniif dirqama isaan irraa eegamu fedhiidhaan raawwatu. Isaan kan biyyichaati, biyyichis kan isaaniiti. Sirni polotikaa biyyichaa fedhii fi eenyummaa isaanii calaqqisa. Hanga har'aatti Itoophiyaa keessatti namni mirga abbummaa qabu tokkollee hin jiru. Hundi bulchifamaadha. Subject. Cunqursaan bulchifamootaa ta'uu keessaa maddu hundaaf walqixa ta'uu dhiisuu mala. Gariin cunqurstoota wajjin hariiroo irra hojjaa qaba. Waan ta'eef saayikooloojikali miidhaa guddaa hin qunnaman. Garuu mirga abbummaa dhabuun hunda ilaala. Dhala Amaaraa fi Tigirees dabalee. Kanaaf nuti mirga abbummaa Oromootiif qabsoofna. Mirgoonni kun saboota hafan hundaafis ni malu jennu. Qabsoo hiree murteeffannaa fi hiikaa kana kennuun keenya faayidaa guddaa ta'uu qaba. Sunis bara saboota hundaa wajjin hariiroo tarsimaaf istiraatejii akka qabaannu nu dandeessisa. Kophaa keenya qofa osoo hin taane ilmaan saboota biraa wajjinis wal taanee akka humna taanuu nu dandeessisa. Sadaffaa mirgoota abbummaa mirkaneessan. Dhugaan irraa kan sadaffaan ni jira. Kunis mirgoota abbummaa dhugoomsan yeroo irraa yerootti bal'achaa guyyaa har'aa gahuu isaaniiti. Mirgoonni abbummaa kan dura mul'atan tokko mirgoota siviilummaa jedhamu, civil rights kan jedhaman kana. Isaan kunis birmadummaa fi walqixa kabajamuu eenyummaa namootaa, mirga birmadummaan yaada ofii ibsachuu, mirga birmadummaan amantii filatan hordofuu, mirga seera duratti walqixa ta'uu fi sababa sanyii, saalaa fi amantii ofiitiif balfamuun balaaleffamuudha. Mirgoonni kun kabajamuun mirgoota gosa lammaffaa, mirgoota polotikaa bal'isuutti geessa. Isaan kunis mirga filuu fi filamuu, mirga walgahuu fi ijaaramuu, akkasumas mirga odeeffannoo argachuudha. Mul'ata lola addunyaa lammaffaatti ammoo post second world war jechuudha. Mirgoota gosa sadaffaatu dabalame. Sunis mirgoota hawaasummaati. Isaanis mirga walqixa carraa qabaachuu, mirga barnootaa fi wal'aansa argachuu fi mirga hojii argachuu fi kan fakkaatu. Bara amma keessa jiru kan gulana lola qabbanaawatti ammoo mirga aadaa fi afaaniitu mirgoota abbummaa mirkaneessanitti dabalaman. Mirgootni gosti afranuu kabajamuun barbaachisaadha. Afraffaa federeeshina saboomaa yookiin sabootaa. Qabxiin afraffaan irratti mari'ataa jirru federeeshina sabootaa laala. Dhugaan irraa ka'amu afraffaan akka federeeshiniitti sabootaatti caafamuu Itoophiyaatti ilaala. Kun tarkaanfii qajeelaadha jenna. Kun arjooma wayyaaniitiin hin argamu. Milkii qabsoo Oromoo fi saboota cunqurfamoo biraaf malee. Gama kaaniin federeeshiniin kun kan dhugaa hin taane. Federeeshinii fi demokraasii wal wajjin deemuun dirqi. Demokraasiin federeeshin malee jiraachuu ni danda'a. Federeeshin garuu
demokrasii malee hiikaa hin qabu. Federation Itoophiyaa kan amma kuni demokrasii maleessa demokrasii hin qabu. Federationicha demokrasii maleessaa taasisuudhaaf wayyaanonni imaammata hordofan ni qabu. Sunis mirgoota al'ummaa sadan duraanii kan sibiilummaa, poolitikaa, hawaasummaa kabajuu didudha. Dhaamsi isaanii kun kan itti aanu fakkaata. Waan mirgoota waloo kan afaanii fi aadaa isiniif kabajuuf yoo mirgoota akka nama tokkootti qabdan faallessanii nurra jiraayinaa nuti buufatinaa kun jiru. Mirgooti waloo fi kan nam tokkee walqixa kabajamuun akka hin danda'amne amanu. Mooraa warra afaan Amaaraa dubbatutti ammoo ejjennaa faallaa hordofu. Sunis mirgoota sibiilummaa, poolitikaa fi hawaasummaa kabajuudhaaf qophii akka ta'an lallabu. Garuu mirgoota waloo keenya kan afaanii fi aadaa kabajuun isaanitti ulfaata. Kanarraa ka'uudhaan akka federeeshinii saboota safamuu Itoophiyaa balaaleffatu. Sirna kanaan Baaltustaanii jedhanii isaan kanaaf ammoo federeeshinii saboota faallaa demokraasiiti. Nuti ejjennaa kana lamaanuu ni mormina. Nuyi jedhe mirgootni abbummaa dhugoomsan afranuu kabajamuu qaban jenna. Mirgooti sibiilummaa, poolitikaa, hawaasummaa, kan aadaa fi afaanis hundi kabajamuu qabu jenna. Kun yoo ta'e qofa biyyichi federeeshiniis dimokiraatawaas ta'uu danda'a. Federeeshinii jalatti bulchiinsa sadarkaa lamaatu jira. Sunis sabni tokko mirga of bulchuu qabaachuu fi sadarkaa federeeshiniitti ammoo qooda isaaf malu qabaachuu. Yoo kun lamaan dhugoome Oromoon Oromiyaa irratti uf bulchuma sovereignty isaa qabaata. Oromiyaa irratti abbaa biyya isaa ta'a. Sadarkaa federeeshiniitti ammoo qooda isaaf malu qabaata. Abbaa biyyummaa waliigalaa irraas qooda isaaf malu qabaata. Kana jechuun uf bulchummaan sovereignty isaa kan sadarkaa Oromiyaa ni dhugooma. Waan Oromoo ilaaluudhaatti uf bulchummaadhaan sovereign ta'ee murtii dabarfata. Uf bulchummaa waliigalaa irraa qooda isaaf malus qabaata. Sadarkaa Oromiyaatti heera tumachuudhaan mirga murteeffannaa isaa mirkaneeffata. Heera saboota hafan wajjin nagaadhaa fi kabajaadhaan buluu isa dandeessisan irrattis sagalee isaaf malu qabaachuudhaan mirga murteeffannaa sadarkaa lammaffaatti mirkaneeffata. Mirgoota abbummaas sadarkaa lamatti qabaata. Sadarkaa Oromiyaa fi biyyicha waliigalaa. Gaafa bulchummaan mirga murteeffannaa fi mirgootni amboomaa sadarkaa lamaan kennineetti kabajaman irraa jalqabee sirni ifaayarummaadhaan ni dhumata. Shanaffaa heeraa fi mirga mangistii. Biyyi Itoophiyaa jedhamtee beekamtu takkaa hanga har'aa mirga mangistii malee heera constitution qabaattee hin beeku. Dhugaan irraa kaa'amus shanaffaan isa kana. Heeraa fi constitution jechuun fi mirga mangistii walii adda. Mirga mangistii humna mangistii ta'eetu baasa. Eega mangistii ta'e booda baasa. Ufitti safaree qodhee baasa. Mirgootni garii maqaa ni dhahamu. Sunis mootummaa dhihaa daboobachuudhaaf malee kabajuudhaaf. Mirga mangistii warri mangistii ta'eetu itti uummata bulcha malee ofiif itti hin bulan. Seera faallaa mirga mangistii ta'e baasuun waa tokko isaan hin rakkisu. Heerri garuu kan
bishaan baafachaa ture. Itoophiyaan mana hidhaa sabootaa taatee dhalatte. Hanga har'aas mana hidhaa sabootaati. Dhugaan jiru kan jaaffaa isa kana. Wanti hidhamtoota tokko taasisu humnaan marfamanii dirqiidhaan walii wajjin jiraachuu. Saboota Itoophiyaa keessa jiraatanis akkasuma humnaa walitti qabamanii jiraatu. Wanti isaan tokko taasisu hin jiru. Nuti tokkummaa harmaleessa unconditionality hin fudhannu. Harmaleessa unconditionally tokkummaa hin morminu. Tokkummaan dhalachuudhaaf hawaasaan political community jiraachuu qaba. Hawaasaan politikaa ammoo haala mirgootni amboomaa jalatti kabajamu jalatti qofatu jiraata yookiin dhalata. Mirgoota amboomaa amboo kan maddisiisu heera. Kanaaf heerri deemokiraatawaan dhugoomee hawaasaan politikaa eegalatee booda qofa tokkummaan dhalata. Tokkummaan akkasii abbaa biyyummaa heeraa constitutional patriotism maddisiisa. Hundeen tokkummaa kana heera jaalachuu, kabajuu fi tiksuudha. Tokkummaan akkasii akka dhalatuuf ni qabsoofna. Torbaffaa qaamota mootummaa. Qaamotni mootummaa kan akka waraanaa, security, bureaucracy, seera murteessaa, meediyaa fi kana fakkaatu hundi dantaa humna aangoo uffataa qabu tiksuu malee uummata hin tajaajilan. Dhugaan irraa qaama torbaffaan isa kana. Qaamota kanneen jijjiiruudhaan akka isaan walqixa uummata hunda tajaajilan taasisuu ni danda'ama. Osoo kun hin ta'in deemokiraasiin jiraachuu hin danda'u. Jijjiirraa akkasitti goonsuudhaaf ni qabsoofna. Qabxii torban armaan olitti kaasee irratti mari'achaa jirra. Jaalota kanneen dhaadhessuun qabsichi nuufi warra nu bulchaa ture akkasumas har'a nu bulchaa jiru wajjin akka ta'u taasisa. Qabsoo akkasii mirqaanaan seenu. Akka injifannus shakkii hin qabu. Dhaabota Oromoo kanneen biraa wajjin qabsoo seenuu hin feenu. Nuti sabboonummaa isaanii hin shakkinu. Isaan kan keenyaa ni shakku yoo ta'e sun rakkina isaaniiti. Hojii hojjennuu fi faayidaa argamsiisnu qofaatu akeeka keenyaaf ragaa ta'a. Har'a qabsoon hundi adoodee jira. Keenya qofa osoo hin taane. Humnoonni garii sirna hanga 1991 ture deebisuudhaaf qabsaawaa jiru. Kun dhiiga hedduu osoo dhangalaasin danda'amaa hin fakkaatu. Warri lakkoofsa qabu ammoo sirna ammaa tursiisuudhaaf carraaqaa jiru. Sirni kun garuu soba ifaa ta'e irratti waan hundaa'eef hedduu lubbuu dheereffachuu hin danda'u. Dhumaatiin isaas dhiiga hedduu dhangalaasuu ta'a. Akkuma Yugoslaaviyaan sobii hin ta'e. Humnoonni kun lamaan waan itti aanu ilaaluu hin danda'an. Hin barbaadanis. Kana gochuu kan danda'u humna Oromoo fi saboota cunqurfamoo biraati. Kan faayidaa irraa qabus jara kana. Daandii haaraa kana saaquudhaaf qabsoo hundaa
ijeeffannaa. Marii keenya irraa hirmaachuuf waan dhuftaniif galatoomaa naaf galcha.